ajajaa waliigalaa Abaawoo Waboo obbo Jireenyaa Guddataa mootummaan marii nagaaf fedhan qabu ejjennoo qabateenis mariin dhiyootti milkaa'uuf hin jiru jechuun BBC'tti himaniiru. Jalqaba hiriira nagaa uummatni geggeessaa jiru irratti yaada qaban dubbatan. Ibsi nuti kaleessa baasne hiriira nagaatu Oromiyaa keessatti bahame. Hiriira sana immoo uummatatu nagaa barbaade waan jedhuun mootummaan duuba jiru. Ka gartee deeggartooti mootummaa duubarraan qindeessantu ta'e. Silaa uummanni Oromoo nagaa barbaaduun isaa beekama. Ka keessaa irratti reebamaa jiru, ka gartee ukkaanfamaa jiru, saamamaa jiru Oromoo. Ammoo gaaffii Oromoon ka dhugaadhaa fi nagaa waaraaf barbaadu sana jalaa butanii waan fakkeessi akka mootummaan gartee lola labse mootummaa isaatiin nagaa barbaadu wayii tokkotti fakkeessanii dhiyeessuun hin jirti jechuudha. Qaamota isa deeggaran akka hiriira bahame inni nagaa barbaadu qaamni inni kaan immoo nagaa hin barbaanne fakkeessee dhiyeessuun kun gartee nagaatti qoosuu, haqatti qoosuu, sabatti qoosuu tuffachuu agarsiisaa jechuudha. Hiriirri amma gaggeeffamaa jirus waamichi mootummaan irra deddeebiidhaan dhiyeessu kunis qabatamaa miti waan jedhudha jechaadha qabiyyeen ibsa keessanii. Qaamni nagaa barbaadu laale silaattuu waan inni godhu gaaffii sabni qabu gaaffii siyaasaa jiru. Oromoon bara dheeraadhaaf gaafachaa ture akkaataatti dhimma isaa irratti ofiisaa murteessu lafa kaahuu haqa abbaa haqaatti deebisuu yoo taate malee callisteedhuma gartee nagaan barbaada jettee hiriira baatee fi nama hamaasuun suni dhuguma nagaa fidaa'oo bakka hin jirretti nagaan jiraataa'oo isa jedhu gartee gabaabaatti waan kaa'udha ibsichi. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa har'a baaseen irra deebisee mootummaan marii nagaa gochuudhaa fi fageenya kamiyyuu akka imalu ibsee jira. Amma isinis mootummaan fedhan qabu jettu mootummaanis gama isaatiin hidhattootni fedha hin qaban jedha. Namni isa kam akka fudhatu isa kamtu dhugaa akka ta'eyyuu beekuudhaaf rakkatee jira. Waa'ee kanaa maal jettu isin? Eenyutu Oromoo keessa dhufee gartee isa ajjeesuu jira. Eenyutu isa hidhuu jira. Isa jedhu akka gaariitti ilaaluu nama gaafata. Sana booda immoo nu waliin mariin godhame maalirra gahee dhaabbate? Maaliif dhaabbate? Isa jedhu akka gaariitti yoo kaasnedha irra bareedaadha ta'a jechuudha. Sila siin jedhe sii kaase mootummaanii nagaa jedha haasaa. Nagaa gaafa jedhu nagaa miti. Nagaan inni jedhu uummatichis waraana bilisummaa Oromoos akka jilbeeffatuu fi qawwee hiikkatu akka mirga isaan gaafanne waan inni jedhe qofa akka fudhatu barbaadutu jira jechuudha. Nagaan isaan jedhanii nagaa olaantummaan isaanii bakka sana jiraate waraana bilisummaa Oromoo qawwee hiikkate uummanni Oromoo gaaffii isaa dhiisee waan isaan jedhan ameen jedhee fudhatu barbaadutu jirti jechuudha. Rakkoon kan jiru nagaan fidu. Karaa nagaan sun akka itti dhufu barbaadamu irratti adda addummaa jirutu rakkoo uume jechaadha. Akkatti gartee nagaan dhufu haqa saba kanaaf kennuutu barbaachisa. Sababa qawween kaateef sana ilaalanii furmaatatti gochuutu barbaachisa. Uummanni kun akka dhimma isaa irratti hiree isaa murteeffatu sirna tolchuufiitu nutti jira jenna nuti. Nutu aangoo qabachuu qaba jechuutti hin jiru qabaadha. Akka nama hubadhutti mootummaan karaan itti nagaan akka bu'u barbaadu inni tokko waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaa hiikkatee karaa nagaa akka deebi'u yaada jedhuun isin immoo sun raawwachuu dura rakkoowwan bu'uuraa sirna mootummaa keessa jiru waan walgitee natti hin fakkaatu gaaffiin isin dhiyeessitanii fi fedhiin mootummaan guutuu danda'u walgituu dhabuutu marii marsaa lammataa mataa isaayyuu fashalsee si'a sadaffaadhaaf immoo akka walitti hin dhufne rakkoo uume jechaadha. Koottaa hiikkadhaa gaafa siin jedhu mootummaan itti fufeen siin cunqursaa, itti fufeen isin saamaa. Gaaffii sabni kun qabu tokko isaayyuu deebisuudhaaf fedha hin qabu. Jaallan kaleessa gartee haqaaf wareegaman sunis gartee dhiigni isaanii bilaashatti haa hafuu jechuudha. Callisaa koottaa hiikkadhaa. Anatu sin hooggan, anatu sin ceesisa, anatu akkasin ana jechuu sanatu guddate jechuudha. Kanaaf akkaataa sana fudhachaa hin jirte. Akkamiin fudhatta? Eenyuyyuu fudhachuuf hin deemu kana. Wanta gaafattan kana gadsiksitanii hidhannoo hiikkachuu biratu hin gahin wanti mootummaan akka fudhatu gootanii mootummaanis
hidhannoo isin hiikkachiisuu isa jedhu dhiisee isaa asitti immoo wantoota isin kennuufii dandeessan waan biroo godhee hireen itti marsaan sadaffaa gaggeeffamuu achi immoo waliigalteerra gahuu gaafa shallagamu hangami haala amma jiruun ija keessanii. Isaan barbaadan hidhannoo hiikkachiisu nuti kan barbaannu akka gartee haqni saba kanaa gaaffiin saba kanaa deebii argatu. Kanaaf waan dimaandi goone isa gadaana isa xiqqaa eenyuyyuu qabaachuudhaa qabu addunyaan jaarraa amma jiru keessatti waan ittiin hojjettudha malee gartee mataa keenyaaf waan dimaandi goone tokkollee hin qabnu jechuudha. Kanaaf didamuullee hin malle jennee tamanna kanaaf. Gaaffii koodhumaa tibba kana sababa mootummaan dideef mariin marsaa sadaffaaf gaggeeffamuudhaaf ture fashalee odeeffannoon jedhu qoodameera. Wannumti raawwatee mootummaatu didee yaada jedhu akka haasa'amu godhe maa'inni waan jedhu tu gabaabsitanii nutti himtani. Laali dippiloomaatoti biyyoota dhihaa kuni nunis arguu mootummaas ni argu. Mootummaan gartee dhimma Oromiyaa kana humnumaan an furaa jedhee murachuusaa quba qabu jechuudha. Nutis akkuma ammasitti hime waan nuti qabnu kana bakka kana geenye dhaabanne kana fudhatu taanaan deebinee haasa'uun rakkoon hin jiru. Yoommoo sanan fudhatan taanaan immoo sababa deebinuuftu hin jiru jechuudha. Dippiloomaatotaaf. Gama sanaan garuu injifanne irra moona irra finne irra xumurre irra kanaaf taateenye haasa'uun nu barbaachisu uummataaf waraana gargar baasuudhaaf tooftaalee adda addaa gargaaramuu kanatti jiru jechuusaa sirnaan ilaalamee mari'atamee akka furmaata hin arganne barbaadu sanatti jiraachuusaa warra hubateetu sana jedhe ta'uu malaa jechuudha. Biyya keessatti seerri pilaastika fayyadamuun dhorku sadarkaa federaalaatti qophaa'aa akka jiru ministeerri muummee Abiy Ahmed beeksisan. Magaalaa Finfinnee keessatti manneenii fi barandaawwan pilaastika irraa hojjetaman dhorkamuu akka qabanis akeekan. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed kan akka dubbatan misooma koriidaraa marsaa lammaffaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiru ilaalchisuun roobii darbe kantiibaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi kaabinoota isaanii waliin marii gamaaggamaa yeroo gaggeessanitti. ፕላስቲክ መጣል ፕላስቲክ ቤት ምናምን ህግ በፌደራል ደረጃ ያወጣን ነው። ለምሳሌ ፕላስቲክ ገቱ ማነ ፕላስቲካ ኢጃሩ ኦርኩ ካን ይላለቱ ሰረርካ ፌደራላት ሴራ ቆፔሳ ጅራ ፈኬኛፍ ነምኒ ከመዩ በረንዳ መነሳረትስ ተሄ ቡነ ደልደሉፍ በረንዳ ፕላስቲካን ኢጃሩን ሴራን አለታው ቀባ ፕላስቲካ ዋንቲ ጀደሙ ሀየመሙን ቀቡ ገረብየ ኬሳ አካንገሌ ጎቹስ ኒያላ wantoonni pilaastikaan wal qabatan hedduu lafa keenya balleessaa jira. Bishaan keenya balleessaa jira. Magaala keenyas balleessaa jira. Haala jireenyaa nu jalaa balleessaa jira. Dhibee nutti fidaa jira. Namni pilaastika fidee nurratti akka gatu hayyamuu hin qabnu. Akka biyyaatti seerri bahu akkuma jirutti ta'ee Finfinneetti garuu yoo xiqqaate barandaawwan bifa mul'atuun pilaastikaan ijaaraman dhorkamuu qabu. Namni yoo barbaade citaa yookaan migiraan haa ijaaru. Misoomni koriidaraa magaalaa Finfinnee walumaa galatti lafa hektaara 2,800 ol kan uwwisu ta'uu fi abbootiin qabeenyaa 6,500 ta'an sababa misooma koriidaraa kanaan ka'uu aadde Adaanech gabaasa isaanii keessatti dhiyeessuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kanneen sababa misooma koriidaraan ka'aniif beenyaan murtaa'e birrii biliyoona 11.9 ta'uu ka'eeran aadde Adaanech haga ammaa kaffaltiin beenyaa birrii biliyoona 5 raawwatamuu ibsaniiru. Gabaasa dhiyaate irratti yaada ka kennan ministeerri muummee Abiy hojii hojjetamaa jirutti jiraattonni magaalittii gammadoo ta'uu fi kanneen sababa misooma koriidariin miidhaman yoo jiraatan dhiifama gaafannaa jedhan. አዲስ አበባ በሚመለከት የከተማ ማህበረሰብ በጣም ደስተኛ ነው። እኛም በየቀኑ በመናደርገው እንቅስቃሴ ብዙ ሰው እናገኛለን። magaala Finfinnee ilaalchisee uummanni magaalattii baay'ee gammadee jira. Nutis sochii guyyaa guyyaan taasisnu keessatti namoota baay'ee arganna waan ta'eef yaada namootaan dhageenya. Yeroo hojjennu ammoo namni gaddisiisne sirnaan kan hin mariisisne sirnaan odeeffannoo kan hin laanneef jiraachuu danda'a. Akkuma irra deddeebiin kaasne warra kana mootummaan dhiifama gaafata. Garuu immoo jiraattonni magaalattii hubachuu kan qaban biyyoota hedduu keessatti namoonni qubeellaa qubaa fi faaya mormaa gurguraniiti biyya isaanii kan ijaaran. Biyyi bilisaan ijaaramtu hin jirtu. Miidhamneetu ijoollee keenyaaf biyya kan ijaarru. Misoomni kun miidhaan qaqqabsiisuu ni jiraata. Mariinis sirriitti gaggeeffamuu irratti hanqinni jiraachuu mala. Jiraattonni magaalattii akka hubatan kan barbaannu hojiin kun qajeelummaan tajaajiluu, qajeelummaan hojjechuu,
qajeelummaan biyya ijaaruu fi jireenya lammiilee keenyaa jijjiiruuf malee kaayyoo biraa hin qabu. Magaalaa bifa ammayyaan ijaaruu qofa osoo hin taane hawaasa magaalaa ijaarametti fayyadamus uumuun barbaachisaa ta'uu ka dubbatan ministeerri muummee Abiy dhaabbileen akka hospitaalaa fa'aa balfa garaagaraarraa anniisaa ofii isaanii oomishuu akka qabanis dubbataniiru. ሆስፒታሎች የባዮጋዝ ኢንፍራስትራክቸር መገንባት ግዴታ እንዳለባቸው ፍሳሹ አሁን ወደ ውሃው ገባ የምትሉት ባዮጋዝ ኖሮ hospitaalonni bu'uuraalee baayogaazii hojjechuuf dirqama qabu. Dhangala'aan bishaanitti seenaa kan jettan osoo baayogaaziin jiraatee dhangala'aan mana fincaanii fi kaan achitti walitti qabamee anniisan argamu isaaniyyuu ni gargaara. Bakkeewwan akka hospitaalaa, yuunivarsiitiiwwanii fi kondominiyeemiiwwan bakkeewwan namoonni itti walitti tuucha'anii jiraatan kun baayoogaazii ijaaruun dirqama ta'uu qaba. Baayogaaziidhaan balfaa fi haftee nyaataa fa'aa fayyadamuun anniisaa oomishuun qaalii miti. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyoo magaalaa Ergaa Caffeetti lafti awwaalcha amantoota Islaamaa misooma koriidariif ni ka'a jedhamuun komii kaase. Lafti awwaalcha magaalittii Bilaal jedhamu daandii babal'isuu fi lafa bashannanaa uummataaf oola jechuun meetira 15 akka irraa citu bulchiinsi magaalittii beeksisuu walitti qabaan dhimmoota islaamummaa magaalittii beeksisan hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Lafti awwaalchaa waggaa 50 ture daandii babal'isuuf meetira 5 kan ta'u biyyaaf jechuun eeyyamanii kennamus meetirri 10 dabalataan barbaadamuun garuu mufii uume. Bulchiinsi magaalattii misoomni hojjetamu waan hin hafne jechuun himeera. Walitti qabaan olaanaan dhimmoota islaamummaa Ergaa Caffee Hajii Jamaal Daarii hawaasa musliimaa fi bulchiinsa magaalichaa gidduu wal dhabdeen uumamuu himanii tattaaffiin garaagaraa taasifamaa jiraachuu kaasan. Hawaasni nuuf haa jijjiiramu gaaffii jedhu afaanii fi xalayaadhaan kaasera jechuun kanas koreen hawaasni bakka buuse irra deddeebiin beeksisaniiru jedhan. Awwaalchi kun lafa ulaamaawwanii fi sheekonni itti boqotanii jiranidha. Lafti awwaalchaa nu biratti kabaja qaba jechuun kabaja hawaasni lafa awwaalchaaf qaban himaniiru. Kantiibaa magaalaa Ergaa Caffee obbo Taaddalaa Xilahuun si'a 5 walgahii ta'anii awwaalcha kana kaasuuf waliigaltee irra gahamee akka ture eeruun guyyaa 10 keessatti lafeen gara iddoo boqonnaa akka ce'u waliigallee turre jechuun BBCtti himan. Hajii Jamaal garuu bulchiinsi magaalichaa karoorri geeddaramuu hin danda'u deebii jedhu akka isaaniif kenne eeruun waliigaltee irra otoo hin gaamin gaafa 3/4/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti awwaalcha diiguun akka jalqabe himan. Kanaanis naannichatti jeequmsi ka'e akka ture himan. Dallaan gaafa jigu uummanni bahee kan jedhan Hajii Jamaal keessumaa kanneen manni jalaa jigee fi awwaalchi maatii kan achi jiru dheekkamsaan bahanii ture. Kantiibaan gama isaaniin pirojekticha hojiirra oolchuun gatii barbaachiseef dafaa kaasaa jedhamanii yeroo kennametti waan hin kaasneef nuti dallaa kaasuuf yeroo deemnu waldhabdeen uumamee ture jedhan. Walitti qabaan dhimmoota islaamummaa sababa kanaan namoonni hidhamuus mirkaneessan. Booda garuu bulchiinsa magaalichaa waliin dubbachuun nama tokkoon ala kaan hundi isaanii hiikamuu himan. Kantiibaan magaalattii mormiin baay'een kan hawaasa musliimotaa otoo hin taane misoomni kun karaa dogoggoraan akka ilaalamu kan godhan ajandaa finxaaliyyiiti jedhanii amanu. Ajandaa biyyaa waan ta'eef dhimma karoora eeguuti kun immoo marii kamiifuu hin dhiyaatu jechuun tarkaanfiin bulchiinsa